jireenya keenya baqattummaa keessa sagantaa akkasii kana afaan tokkoon qopheessaa jirra. Dhuguma dubbachuuf TikTokii keessa maaltu jira kan jedhu argaa jirra. Wal abaaruu fi wal qeequu hayyoota Oromoo xiqqeessuu gameeyyii Oromoo xiqqeessuun kallattii adda addaatiin cimeetti fufee jira. Sagantaan keenya kanarratti fuulleffatu dhimma waloo keenya artistii gameessa keessaayyuu Hacaaluu Hundeessaa irratti fuulleffate walololeen hedduunis gara keessaatiin dhaqqabanii jirani. Keessaayyuu dhuguma dubbachuuf sagantaan akkasii ennaa qophaa'u tokkummaan keenya murteessaadha. Gara biraatiin immootu odeeffanni na bira jiru warroonni yuutubaroota seenaa kanarratti hirmaachuudhaaf yeroo jalqaba gara TikTokiitti dhufaa jirani. Qophii kanarratti haala addaatiin sagantaa addaa qopheessina jedhanii jiran jechaadha. Keessaayyuu garee yuutubaroota Oromoo armaan duras hawaasa keenya Wallaggaa qarshii miliyoonatti tilmaamamu gargaaruun isaanii ni yaadatama. Guddattootaan jechaadha. Haaluma kanaan hawaasa keenyas kan godina Baales gargaaruudhaaf qarshii 400,000 olitti tilmaamamu arjoomanii jiran jechaadha. Ijoollee sanis kallattiidhaan garanatti ba'anii yeroo jalqabaaf gara TikTokiitiin qophii kanarratti hirmaachaa jiran jecha odeessaalee gara keessaatiin. Walaloonis jira mi'a asirratti Juun 29 keessaayyuu waa'ee Hacaaluu Hundeessaa wabeeffate. Hacaaluu Hundeessaa akkuma beekamu guyyaa wiixataa wareegamuun isaanii yaadatama. Bakki itti wareegamee fi seenaa itti wareegame of duuba deddeebinee kaasuun dirqama. Akkasuma walleelee isaa mata dureelee wallee isaa dubbachuun dirqama. Mee kallattiidhaan waa'ee Juun 29 irratti maal jetta lalistu? Juun 29 irratti sirriidha. Guyyaa gurraacha ture. Guyyaa sana waan rukutamee faa hafusee namni hundiyyuu amma jiraasaa dhageenya wal'aansasaa dhageenyaatti namni hedduun boo'ichaan gidira waa baay'eetu jira. Sana qofaa miti kan rifaasuudhaan gadi ba'ee halkan yeroo malee kan lubbuu isaa dhabee jira, kan qaama isaa dhabee jira, kan ilmoo isaa dhabee jira. Rifaasuutiin dhugaa ta'uu mtiyyuu abjuu itti ta'e. Faana Hacaaluurra namoota hedduu dhabneerra Hacaaluu qofa osoo hin taane duukaa saallee nama hedduu har'a lubbuun jiraatee gaafa sana gadi ba'ee lukaan qaamaa hir'atee ijaajame hedduutu jira. Taateen sun guyyaa halkanii namni rifatee kallattii deemullee toon ilaallatiin gaafa gadi yaa'u dubbachuuf baay'ee ulfaataadha. Namoonni as jalallee jirtanii waan sanarratti dubbachuu dandeessan viidiyoodhaan baatanii asumaan ol nuuf galuu dandeessu. Warri viidiyoo seenuu dandeessan isiniin jedha. Akkasuma adda walaabuu namoota ol seenuu danda'anillee ol nuuf afeera. Mijatuuf. Gameessa jabaachadha. Akkasumas artistoota dirra isaa kan ta'an kan akka Daadhii Galaanis yaadachuun dirqama kan akka Abdul Jabbar Hussein abukaatoo dhugaa kan ta'e jechaadha. Namoonni akkasii kun wareegama gurguddaa Oromoo fi Oromiyaaf warroota kafalanidha. Garuu Juun 29 Oromoon waggaadhaan waggaatti akka yaadatus dirqamee jira jechaadha. Kanaaf nutis waa'ee Juun 29 irra deddeebinee dubbachuudhaaf dirqamne jechaadha. Sadaffaa osoo baasaa jiru boqote. Wallee isaa kan immootu haala addaatiin yeroo jalqabaatiif jechaadha. Seenama aardii Afrikaatti mul'atee hin beekne haala addaatiin kiliippiin isaa sun sirraayetiin Oromoo bira dhaqqabee addunyaa irratti jaalatamee jira jechaadha. Kun immootu kireeditii kaleessa inni sabaaf sablammii biyyattiitiif kennedha. Dhuguma dubbachuuf artiist Hacaaluu Hundeessaa maaliif akkanatti Oromoo bira faarfame kan jedhuufi kaleessa gaafa lubbuun jiru saba isaatiif dhaabbatee abukaatoo sabaaf sablammii ta'ee jiraachaa ture. Akkasuma immootu Hacaaluu Hundeessaa wanti adda goor tokko yoo jiraate gaafa hawaasni keenya keessaa kibba Oromiyaadhaa daangaa Somaalee irraa buqqaan kallattiidhaan biratti dhaqee ayyaana kanallee isaa yaadachiisa jechaadha. Keessaa ayyaanni Arafaa kanarratti hawaasni keenya bira dhaqee sangoota hedduu kallattiidhaan fidee guyyaa Iidal Arafaa hawaasni keenya harka qaleeyyiin akka qalatan gatee jira jechaadha. Ammoo Juun ji'a kana keessa ta'uun isaallee tokko yaadannoo guddaadha jechaadha. Keessaayyuu Harargee deemeetiin imimmaan xaragachaatiin hawaasa wajjin rakkoo dandamachuun isaa seenaallee gaafsanii yaadataman keessaa is duraate jechaadha. Garuu dhiphooyin tokko irraa namoonni tokko jechaadha. Namoota kanaafillee yeroo kireeditii dhabanii Oromoo yeroo wal cabsu sancaala wanti nama gaddisiisu tokko illee jiru jechaadha. Dirree TikTok kanarratti wanti taajjabee fi wanti argee dhiyeenya kanaan garanatti dhufnee ji'a 3 moo ji'a 5 Oromoon gaafa dhimma dhuunfaatiif wal dhabullee dargaggeessi Oromoo dhimma dhuunfaatiif walitti buullee shamarreen Oromoo dhimma dhuunfaatiif yeroo wal komatanillee gootota Oromoo gadi garagalchuu gootota Oromoodhaa irratti haloo ba'u wantoota akkasiisantu mul'ata. Kanaan wantoota itti cabne keessaa wantoota gadhaantummaan natti mul'ate keessaa yoo jiraate dhimmoota akkasiisan arguu gootota
xiqqeessuu hayyoota Oromoodhaa xiqqeessuu suni akka hanqinnaatti himni mul'ata. Irra caalatti immoo dhuguma dubbachuudhaaf ammatti keessaayyuu kaleessaa fi gadda suuraan artistii gameessa Hacaaluu Hundeessaa piroofaayilirra kaawwachuudhaan namoonni hedduun sochiileen gaggaariinis ni jira. Hojiileen akkasii sun jabeeffatamuu qaba. Artist Hacaaluu Hundeessaa qofallee osoo hin taane artistoonni Oromoo kamiyyuu kan wareegaman kan akka Sumayyoo Muusaa, Eebbisaa Addunyaa akkasuma immoo artistoota gameeyyii Dr. Alii Birraa gootota Oromoon qabanii fi industirii aartii Oromoo keessatti warroota gumaacha gurguddaa galchanidha. Kanaan wal qabatee mee walaloonis jira kallattiidhaan atis waan itti dabaltu yookaan immoo waan taajjabdee fi qophiin kun akkam ta'uu qaba irratti yaada xiqqoo itti dabaliiti kallattiidhaan walaloonis keessaan nu dhaqqabee jira. Kanarratti osoo darbiin dura namoonni walaloo adda addaa qabdan keessaa yoo sagantaa sanarratti ni hirmaadha dhimmi Hacaaluu Hundeessaa nan irratti hirmaadha jechuu fedhii qabdan guyyaa san viidiyoodhaan gabbaatanii lalistuu wajjin ijoollee yuutubarootaas qophii addatti qabna mana ibsaa jaalalaattis koreen qopheessituu ni jiranii sanirrattis qooda fudhachaa jirra waan taateef nu wajjinis hirmaachuu dandeessan jeetii yaada keessaan nu dubbistanii walaloo keessan ammumarraa gulaalleetiin sagantaa yoo taate Oromoo walitti fide yoo taate dhugaa Hacaaluu Hundeessaa dubbate yoo taate walalicha keessan furanneetiin kallattiidhaan sagantaa saniif dabarsinaa mee lalistuu waan kanarratti yaada dabarsitoo jiraate walaloon maaliif gulaalama jedhanii gaafatamuu mala walaloo dursa laaluun maaliif barbaachisa mee asirratti yaada kee dabarfadhu maayikii qabatteerta yoo na dhagaa jiraattaa naaf galchi waa'ee walaloo gulaalamuu ittiin si deebi'a dursa garuu waan hin jechuu barbaadu waa'ee wareegama Hacaaluu fi fakkaattota isaatiin wal qabatee asirratti yeroo waa tokko namni dhuunfaa gaafa walitti bu'u maatii keessattiyyuu Oromoon heera qaba seera qaba akkaataa ollaan hin dhaga'u gaafa maatii tokko keessatti abbaa manaa haati manaa wal lolaniyyuu ollaan inni itti dhiyoo jiruyyuu hin dhaga'u ture. waan sana ofumaati hiikama sanallee isa argaa guddanne maatii keenyarra sana duubatti gannee gaafa asirraa nam tokko dadhabina isaatiin haa ta'u jabina isaatiin waa tokko gadi ba'ee dubbatu yookaan wallaalii ta'uu danda'a yookiin immoo nama waan ta'eef namni hojjetu ni dogoggora namni dogoggorre nama taa'u qofa nama taa'e nama laalu qofaatu nama sana haloo ba'uudhaaf namoota aarsaa gurguddaa kaffalanii kaleessa silaa Oromoof Oromiyaaf har'a galata argatan silaa har'a teenyee amantii qabnu yaa Rabbi ati waan gaarii araaramii fi lubbuu isaanii bakka gaarii nuu kaa'i jechuu waan qabnu har'a suura isaanii gadi galagalchinee akkas ta'uun keenya dhugaa dhaloota kana keessatti ramadamuun iyyuu baay'ee nama gaddisiisa Rabbiin mufachiisu ta'a malee dhugaa Rabbi dhaloota akkasii keessa jiraachuu baay'een gadda anumarraayyuu jalqabee jechuudha. yoo gaarii gochuu baanne otoo hamaarraa of qusanne teenyee ilaallee gaariidha kana wal qabatee namoonni suurri isaanii gadi galagalfaman kun silaa nuti warra seenaa gaarii hojjechuu dadhabee hammeenya isaanii yaadee yoo waan gaariillee galmeessuu dadhabne seenaa isaanii xureessuudhaan waa yaraa otoo walii ofiif galmeessuu baanne otoo Oromoof Oromoo walitti buusuu baanneen dhaamsa kooti guyyaan kabaja Haacaaluu akkuma madda walaabuun jedhee walaloo adda addaa fi kanneen kana fakkaatan of keessatti qabateeti kan dhiyaatu Haacaaluu qofa osoo hin ta'in yaadannoo sammuu keenya keessa jiru hedduudha. Maqaa Haacaaluutiin haa qophaa'u malee Haacaaluu qofaa miti waan sun maaliif yeroo itti wareegamtoota Oromoo warra aarsaa kaffalan warra akka Eebbisaa Addunyaa warra akka Maramee Harqaa warra akka Cawwaaqaa Yaaddeessaa siniif wannoo jedhee hin danda'u waan namoota hedduu namoota akka Daadhii Galaan Mustafaa Harawwee namoota hedduu jira namoota akkasii yerootti yaadannudha. namoota akka Salamoon Dandaqoo barreessaa diraamaa sirna dhiyootiin kan wareegame namoota aartii keessatti shira diinaatiin fi shira sirnoota darbaniitiin yaadannu namoota godaannisa Oromoo otoo dhukkubsatanii madaa sanaan darban yerootti yaadannudha Haacaaluu fi fakkaattota Haacaaluu yoo waan guddaallee dalaguu dadhabne namoota akkasiillee guyyaa isaanii yaadachuu dhabuu seenaa isaanii galmeessuu dhabuu waa tokko sanallee gochuu yoo dadhabne seenaa isaanii gaarii dalaganii asirraa deeman sana asin jiranii nutu bakka yaraa jira har'a otoo sana waan gaarii hojjechuu yoo baanne waan hamaa hojjennellee otoo maqaa gandan qabu Oromooni biyya waliin qaba asirratti hin dhagayan waan akkasii kana otoo sanarraa of qusanne otoo hayyoota dhaggeeffanne otoo carraa takka namoota beekaniif laanne warra nama jedhu keessaatti ani otoo namoota amantii adda addaatiin hayyoonni hedduun jiru namoonni nama gorsanii namoonni qaanfatanii afaan qabatanii taa'anii hedduu jiru wallaalaa biratti beekan hin qaanfata
maaliifi ofitti gadda namoota waa beekanii footoo carraa laannee jala deemnee dhaggeeffannee adaraa keessan isiniin jedha kanuman jedha gulaalamuun walaloo maaliifi barbaachise kan jette irratti wanti oromoof gadi ba'u tokko achirratti namoota hedduudha oromoo akka oromoottidha achirratti han dhiyaatu wanta waa tokko dhiibbaa achi keessatti fiddu yookaan ta'uu hin qabu tokkummaa oromoo isa kaleessa abbootii keenyarraa dhageenyee fi isa kaleessa Haacaaluun itti wareegame Haacaaluu fi fakkaattonni Haacaaluu isa isaan itti wareegamani Yoosef Gammachuu fa'aa Eebbisaa Addunyaa fa'aa isa isaan itti wareegaman waa'ee Oromiyaa fi malee yookiin immoo lafa abbaa isaanii dachee dhuunfaa kan qotatanii garaatti nyaatanii fotoon ta'in handhaloonni booroo irra jiraatu dachee Oromiyaa fi biyya Oromiyaa bilisa baasnaa jedhaniiti isa wareegamani malee yookiinis immoo afooshaa keessa jiraatan bilisa baasuuf aanaa godina keessa jiraatan bilisa baasuuf namni tokkoyyuu namni quba baasee gaaffii gaafateellee mana hidhaatti hidhameeru hin jiru. Oromoo bilisa baasuuf Oromiyaa bilisa baasuuf achi keessatti namoonni aarsaa gurguddaa kaffalanii lubbuu isaanii dhabanii itti dhiiganii qaama isaanii dhabanii isa du'eetiin qixxee warri jiranii jiru. Warri Oromoon hin beekne warri miidiyaan hin beekne namoota amma sanatti aarsaa lubbuu isaa kaffalee waan guddaa Oromoof kaa'e kana gatii isaanii kanaan deebisuu hin qabnu walaloon immoo namoota akka gargar hin fageessine Oromoo tokkummaa Oromoo kan leellisu ta'uu qaba waan jedhuuf gulaalama. Sila akkuma jette lalistuu bakka kanatti si qabaddaa dhuguma dubbachuu fi akkuma jette lalistuu as biratti dhuguma dubbachuuf keessaayyuu gulaaluun muuziqaa yookaan mootu walaloo maal barbaachisa kan jedhuuf akkuma jette dhimmoonni yeroo ammaa kanatti ajandaaleen gurguddoon ni ba'anii tarii namoonni walaloo qopheessan sun carrama argataniif walaloo sana osoo ittiin qophaa'ii yookaan waltajjii sana irratti ba'an taate waltajjiin Haacaaluu waltajjii Oromoo fi Oromiyaa keessatti ilaalluu fi hayyoota gameeyyii qaroo sabaa kan ta'an kan akka Abdul Jabbaar Hussein Fattis keessattis yaadataman maaliif hojii isaa wal fakkeessu waan taateef jecha kanaaf tarii dhimma siyaasaa dhuunfaa yookaan dhaaba siyaasaa wayii qabatanii namni yoo dhufu taate ammumarraa yoo furmaata ittiin kennamne taate ammumarraa yoo laallamne taate waan saniin waliin madaalu ta'a jechaadha. Kanaaf immoo tokkomiin akka hin kaaneef ammumarraa of eeggannoo gochuudhaaf sagantaa aartist Haacaaluu Hundeessaa kan qophaa'aa jiru keessaa gareelee Gireet Oromiyaatii fi akkasuma ibsaa jaalalaa biratti ijoollee Oromoo hedduu taanee kan qopheessaa jiru jechaadha. Of eeggannoo guddaan akka godhamuuf warroonni walaloo qabdan gara keessaatiin nu erguu dandeessan gara telegiraamaatiin jechaadha. Keessaayyuu gaafiileen gurguddoon ni ka'an jeetiin eegama. Dhimmi Haacaaluu Hundeessaa Oromoo tokko godha laata. Keessaayyuu naannoo TikTokii kanarratti rakkinnaadhaan tana mul'achaa jiru. Wal dhiibuu fi wal xiqqeessuun kun dhimmi Haacaaluu Hundeessaa akkuma duuti artist Haacaaluu Hundeessaa Oromoo tokko gootee hayyoota Oromoo kaabaa fi kibbaa walitti fiddee qeerroo Oromoodhaa qaamsaa turan dhagaadhaan kallattii adda addaatiin biyya san bilisoomsaan fuudhanii daggalagalchite kana dhimmi Haacaaluu Hundeessaa waggaa sadaffaa sababeeffachuun yaadannoo artist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee Oromoon tokko ta'uu qaba gara adda addaa mul'achaa jirani. Guyyaan Juun 29 guyyaa xiyyeeffannoon gurguddaan itti kenname ammumarraa kiyyeeffamee ija hawaasaa keessatti eeggamaa jira. Kanaaf maaltu ragaa kan jedhuuf jalqabnee walleelee isaa dhageeffachaa turre akkasuma immoo namoonni adda addaa background isaanii irra kaawwachuudhaan suuraa isaanii irra kaawwachuudhaan suuraa Haacaaluu Hundeessaa jaalala isaa qabanii fi guyyicha seena qabeessa kana eegaa akka jiran odeeffannoon adda addaa ni agarsiisa. Warroonni nu daawwachaa jirtan sagantaa akkasii kana dhuguma dubbachuuf sila namoonni faayidaa namni nu halaaluuf osoo hin taane dookumantiidhaan viidiyoo kana waraabachaa jira. Umriin kiyyaarraa kun waggaa 2 booda hin jiru. Umriin lalistuu waggaa 3 booda akkanaa miti. Maal dalagnee jirra maal hin yaadanna Juun 29 dhuguma dubbachuu profaayilii irra kaawwachuu qofaan immoo waa'ee tokkummaa Oromoo jiddu galeessa godhannee irratti dubbanneeti immoo kan jedhus asaayimentii gurguddaa fi hojiilee gurguddaa akka sabaatti nu eeggatanii fi akka dhaloota haarawaatti nu eeggatan keessaa isaan tokkodha. Dhugaa dubbachuudhaa fi mee warroota ayyala jiranis bifa gaafiitiin gaafanna artist Haacaaluu Hundeessaa barka wareegame kan jedhu bifa gaafiitiin ka'ee jira. Namni yooti seentanii viidiyoodhaan deebisuu dandeessan irranis ni deebi'a yoo dhageeffachaa jiraatan artist Haacaaluu Hundeessaa bara kam wareegamee kan jedhu bifa gaafiitiin taa'ee jira jechaadhaan namoonni gaafii kana deebitaniidhaan bifa viidiyootiin yoo baatan viidiyoo waraabamaa jira iskiriin irraa jechaadha dookumentii guddaadha. Mee walaloo keessaa yoo Haacaaluu Hundeessaa irratti gara telegiraamaatiin nu dhaqqabe keessaa tokko akkas jedha. Koottu hacee kiyya jedha. Koottu hacee kiyyaa farda siidaa hatanii siidaa dabalee suurii siidaa dabalee suurii koo jajjabee kiyya. Erga si ajjeesanii waggaa 3 xumurre koottu hacee kiyya. Oromoo ta'uun kan kee diina godhate dhibbaa yaa jajjabee kiyya yaa jajjabee kiyya. Kana ta'uu ni beeka Oromoon kaabaa kibbaa yoo galaan
nurraa si galaafatanii warri siif qabu jibbaa jedha. Hacee koo awwaallu siyyaa malallabe hayyuu hedduu argee maaf kasin madaalle dafi awwaallu ka dhibe silaa hin awwaatu namni lubbuun darbe sorry Sammuun mari'adhee gattaa'ee ajaa'ibee an Oromoo keessaa nama siin madaalu dhabe bar ati boqochuun addunyattu gaabbee ati deemtee jennaan hayyota sidhanii dhaloota miidhanii sabni mirga dhabee Oromoo hundumaa haamleen itti cabe jaalalaaf tokkummaa ummataaf biiftee beelaa qubachiiftee buqqaa Oromoo harka kee barsiiftee maaf nu biraa deemte kophaa nu dhiifte akkamitti obsitee saba kee dandeettee amma erga deemte waggaa 3 geette milkii fi wabii kee eenyutti dhiifatte hacee akka bulloo hacee akka migiraa arjaan akka kenkeetii eessa dachii jira ifa nu baasuuf jecha lafee tanteetiin cicciree osomaa nuuf ifaajjuu si galaafatan dubira hacee qofaa miti Abdul Jabbaar Hussein abukaatoo hayyuu gumaa daadhii galaan hin dhiifnu yoomiyyuu dhiiga qeerroof qarreen abbaa gadaa karrayyuu madaa warri kaabaa nu madeessan hayyu madaa warri kaabaa nu madeessan fayyu jedha walalichi amma waan dhaqqabeef ittiin qophoofne tarii nuuf kolchaasiniin jedha keessaayyuu walaloo kana keessa akka qeeqaatittis Oromoon haloo isaa kan itti baachuun yaadate keessaa tokko maal jedha walaloo kana keessatti hacee qofaa miti jedha hacee qofaa kaatoo hayyuu gumaa daadhii galaan hin dhiifnu yoomiyyuu dhiiga qeerroof qarreen abbaa gadaa karrayyuu madaa warri kaabaa nu madeessan fayyu jedha itti fufaa walalichi keessaayyuu yaada tokko furanneetiin dubbanna akkasuma immoo qacalee akka bulloo hacee akka migiraa jedha as biratti ilaali namni kun umrii ijoollummaa isaa qabaachuu isaa saba isaatiif umrii ijoollummaa isaa osoo hin fitatin addunyaa kanarraa deemuu wantoota mul'isan walaloo kana keessatti argaa walaloo kana keessa hedduun jira bifa sorgoonis ergaalee gurguddoo of keessaa dabarsan jechaadha mee lalistuu dhuguma dubbachuudhaaf atis of biraan dhabduu walaloos kallattiidhaan gurra buufnaa sagantaa kana mootu kan qopheessinee fi Juun 29 bara 2023 wabeeffachuudhaan qophii artistii gamees artista Hacaaluu gaafiin isaas jalatti deebii yoo argate namni seentan akkas jedha gaafiin irra isinii deebi'a artista Hacaaluu Hundeessaa bara kam wareegamee jedha gaafii kana namni deebisuu barbaadan bifa viidiyootiin ol baatanii yaada keessan kennachuu dandeenya kallattiidhaan gaazexeessituu inni lalistuu deebisaan lalistuu itti fuuf. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya kun tamsaasa kallattii toora tiiktookii madda walaabuu irraatiin isin biraan gahaa jirudha akkuma dhagahaatii turree walaloo ajaa'ibaatii galatoomi madda walaabuu ulfaadhu walaloo ergaa guddaa of keessaa qabudha kan sookoof sorgoo of keessaa qabudha ergaa cimaa of keessaa qaba xiiqeffataadha walaloo xiiqii of keessaa qabudha Oromoon keessatti kan of ilaaluu danda'u walaloo akka kanaati taan saba tokkoomsuu danda'u maaliif gulaalamuu qabaan as keessatti namnu miira isatti dhagahame as fakkaatee as ta'uun qabu wanta kallattii Oromoo tokkoomsa jedhamee wanta saba kana tokkoomsuu irratti dhiyaachuu qaba waan jedhamuufidha malee waan biraatiif miti namoonni ol seentanii yaada keessan kennachuu barbaadan ammallee karri keenya banaadha isiniin jenna ol seenaa namoota viidiyoo ba'uu dandeessanii gara kanatti ol seenaa ol nuuseensi namni ergatee yoo jiraate madda walaabu gaafii gaafatamaa jiran kanaaf kallattiidhaan viidiyoodhaan yoo seentanii yaada kan dabarfattan taate sagantaa tamsaasa kallattii bara 2023 wabeeffachuudhaan Juun 29 irratti xiyyeeffannee lalistuun gaazexeessituu teenas waan qopheeffatte qabdi Oromoo fi Oromiyaaf warroon amantan sagantaan kun namoota hedduu bira akka ga'uuf taaf gochuudhaan qulqullina sagantaa kanaaf ammas irra deebinee galatoomaa isiniin jenna warroonni viidiyoo kana waraabamtanii galmee seenaa keessatti galuu barbaadan Oromoo fi Oromiyaadhaaf dhimma Juun 29 bara 2023 wabeeffachuudhaan galmee seenaa keessatti ni galmoofne jettan ol baatanii viidiyoodhaan waraabamaa jira waan taateef kallattiidhaan isatti isin deebisa
viidiyoon dirqama jechaa jiru warri viidiyoo ba'uu hin barbaadottanii yaada keessan guutuusaa akka dubbifamuu danda'utti as jalatti barreessuu dandeessu ni dubbisna isiniin jenna warri isiniif mijatu immoo otoo ol baatanii yaada keessan kennitanii sanarraallee waan isinitti dhagahamellee ibsattanii baay'ee itti gammanna isiniin jenna mallee namoonni as jala jirtanii kallatti adda addaatiin kan nu hordofaa jirtanii ammallee marii nuti gaggeessaa jirru guyyaa kabaja torbee Haacaaluuti kan keessa jirru gaafa Juun 29 mana ibsaa abbaa jaalalaatti immoo haala adda ta'een kabajamuuf deemaa jira keessumaayyuu immoo namoota dandeettii adda addaa qabaatanii walaloodhaan ibsachuu nan danda'a sirba isaa keessuu fi kan kana fakkaataniitiin yaada koo ibsachuu danda'a gaa warri jettanii karaa keessaatiin walaloo keessan illee gulaalchisachuu dandeessu isiniin jenna galatooma namoota ol nuuf afeeri isin jedhama dawalaabu yoo namni ol dhufu hin jiraanne immoo walaloo wayirra nuu kaa'i yookiin immoo ani asii walaloo wayirra kaa'aa fi mudannoon addaan qunnamaa jira leessistu tole maali sagantaa kanatti mudannoon addaan qunnamee jira innis namoonni konkolaataa oofaa jiran oo maal taana kan jedhan namoota akkasitti yoo carraa kennine maal si fakkaata konkolaataan oofaa jira sagantaa kanis dhaggeeffachaa jira jechaan jira viidiyoon ba'uun danda'ama aksidantii yoo seenes boritti gaafa tole rakkoo dhugaa dubbachuu fi isaanii carraa kennina namoonni kuwwan viidiyoon baya sagantaan kun galmee seenaati dhuguma dubbachuu misagal wabeeffachuudhaan anaa fi obboleettii jechaadhaan lalistu gaazexeessituu ta'e wajjin ta'uudhaan sagantaa kana qopheessine sagantaan kun sagantaa bohaartiiti Haacaaluu Hundeessaa kan wareegameef Oromoodhaaf viidiyoo kana waraabannee ol kaawwachuun tokko kaleessaa faana tokko miti inumaayyuu ganamaaf ammayyuu garaagarummaa guddaa jira sa'aatii fi daqiiqaadhaan wallaakkee torbaaniin wal kennee jiin ji'a wal kennee waggaa wal kenneetiin deema jechaadha nuti viidiyoo kana kan waraabannuuf lalistuun fakkeenyaaf ijoollee Oromiyaa lixaati an Oromiyaa bahaati jechaadha dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti wal barreetiin jirra dookumantii kana immoo yookaan wani daran dhugaa dubbachuu mucaasanii wajjin mucayyoo san wajjin dhimma kanarratti dubbachaa turre bar seenaa jireenya baqattummaa keessatti sammuu keenya keessaan baan ol kaawwannee jirra jechaadha kanaaf ittiin gammanna waan taateef viidiyoon baatanii yoo yaada kennatan asuma isinitti dabarsina gaafichi akkas jedha artist Haacaaluu Hundeessaa barkama ajjeefame kan jedhu yookaan mootu wareegame kan jedhu bifa gaafiitiin ka'ee jira namni dandeessan ol deebitanii viidiyoon kennachuu dandeessanii ammaaf immoo kallattiidhaan lalistuu isin deebisa mee lalistuu of duuba deebi keessaayyuu dhimma waloo keenyaa dhimmoonni akkasii kun yeroo dhufan faffacaanii qophii akkasii geggeessuu qabna moo tokkummaadhaan geggeessuu qabna fakkeenyaaf Great Oromiyaan qophii kana qopheessuudhaaf ulaagaa fixannee jirra jechaa jiru akkasuma immoo waan armaan dura hin beekamne gareen yuutubaroota Oromoodha hin beektu akkuma beektu garee qabanii gareen sunniinis sagantaa kana qopheessu kuni waan tokko akkasuma immoo garee hedduun hin jiran jechaan kanarrattis yaadota adda addaa kenni yuutubaroonni ammoo seenaa akkamii qabamee naannoo isaanii Oromummaa maal fakkaata keessa jirta waan taateef gareeleen adda addaa dura YouTube keessa jiran jechaadha haala jiran wantoota kanarrattis yaada dabarsi kan yaada dhuunfaa kooti yaadni dhuunfaa immoo nama hunda biratti fudhatamuu dhiisuus danda'a akkanatti fakkaatu otoo danda'ame sila namoonni biyya tokko keessa jiran akkaataatti fi bakka itti kabajan haala mijataa yoo qabaatan otoo waliin kabajan irra fudhatama qabaadha ammoo namoonni hin mijannee fi haala adda addaa keessa taa'anii immoo kabajuun hin mijatiin fi karaama online akkuma keenya kanaatiin otoo waliin bakka tokkotti kabajan irra miidhagina qaba yoo hin taane immoo sa'aatii adda addaarra taasisatanii akkasitti torbee Haacaaluuti jedhameera torbeen kun keessi torbee Haacaaluuti erga jedhamee akkamitti yaadachuu qabna jedhanii otoo waliin mari'atan irra gaariidha yaada kanarratti hedduu dubbachuun barbaadu maaliif jechiin xiqqooyyuun dubbadhu sun as keessaa fuudhamtee gara biraatti dhaquu dandeessi waan ta'eef eeggachama mee obbo Yaasiniin ol nuuf galchi eeyyamneerraa fi sagalee maan nuuf haa himan Ayyee galatoomii sagantaa kana kan isin biraan gahaa jirru Juun 29 bara 2023 wabeeffachuudhaan qophii keessaayyuu waa'ee artist Haacaaluu Hundeessaa irratti jechaadha. Listuun na bukkeetti argamti ani qopheessaa sagantichaa obboleessi keessanis falmataa rooroo simmadditti argama. Artist Haacaaluu bara kam wareegame kan jedhu bifa gaafiitiin ka'ee jira akkasuma immoo gaafiileen hedduunis ni jiranii akkasuma immoo walaloon ammas keessaa misa jira dalagame jira. Dhuguma dubbachuudhaan sutuma dubbatta baga nu gumaachite baganu gumaachite dachii warra tuulamaa keessaayyuu akkasumas immoo sagantaa kanarratti wabeeffachuudhaan gaafiileen hedduunis jiran Itoophiyaan hambaalee addunyaa irra galmeessite meeqabdi kan jedhus gaafiin jira lagni dheeraan addunyaa kanaa sa'o kami kan jedhu bifa gaafiitiinis gaafiileen adda addaa ni jira jechaadha.
Gaafilee kanneen keessatti sagantaalee kana keessatti gaafileen keessaayyuu akkeessanii akka artiista Haacaaluu Hundeessaatti wallisuu geerraruu jechaadha. Sagantaa kanarratti yaanni kan jeetii yaada. Dhugaa dubbachuudhaaf qophii kana mootu ammumarraa walaloo namnoonni qabdan keessaan haala kanaan erguu dandeessanii. Guyyaa sana waan rukutameef hafu se'ee namni hundiyyuu amma awwaalcha isaa eeguu miti amma moo amma jiraasaa dhageenya wal'aansa isaa dhageenyaatti namni hedduun boo'ichaan gidira waa baay'eetu jira sana qofaa miti kan rifaasuudhaan gadi ba'ee halkan yeroo malee kan lubbuu isaa dhabee jira kan qaama isaa dhabee jira kan ilmoo isaa dhabee jira rifaasuutiin dhugaa ta'uu mitiyyuu abjuu itti ta'e faana Haacaaluurra namoota hedduu dhabneerra Haacaaluu qofa osoo hin taane duukaa saallee nama hedduu har'a lubbuun jiraatee gaafa sana gadi ba'ee lukaan qaamaa hir'atee ijaajame hedduutu jira. Kan sun dubbachuuf baay'ee ulfaataadha. Namoonni as jalallee jirtanii waan sanarratti dubbachuu dandeessan viidiyoodhaan baatanii asumaan ol nuuf galuu dandeessu warri viidiyoo seenuu dandeessan isiniin jedha. Akkasii madda walaabuu namoota ol seenuu danda'anillee ol nuuf afeera. Viidiyoodhaan ba'uu warri mijatuuf. Viidiyoo yoo seentan yaada barbaachuu dandeessu. Kan itti dhabne gameessa jabaachaadha. Akkasumas artiistota dirra isaa kan ta'an kan akka Daadhii Galaanis yaadachuun dirqama kan akka Abdul Jabbaar Huseen abukaatoo dhugaa kan ta'e jechaadha. Namoonni akkasii kun wareegama gurguddaa Oromoo fi Oromiyaaf warroota kafalanidha. Garuu Juun 29 Oromoon waggaadhaan waggaatti akka yaadatus dirqamee jira jechaadha. Kanaaf nutis waa'ee Juun 29 irra deddeebinee dubbachuudhaaf dirqamne jechaadha. Mura yookaan mootu sadaffaa osoo baasaa jiru boqote wallee isaa kan mootu haala addaatiin yeroo jalqabaatiif jechaadha seenama aardii Afrikaatti illee mul'atee hin beekne haala addaatiin kiliippiin isaa sun sirraayetiin Oromoo bira dhaqqabee addunyaa irratti jaalatamee jira jechaadha. Kun immoo kireeditii kaleessa inni sabaaf sablammii biyyattiitiif kennedha. Dhuguma dubbachuuf artiista Haacaaluu Hundeessaa maaliif akkanatti Oromoo bira faarfame kan jedhuufi kaleessa gaafa lubbuun jiru saba isaatiif dhaabbatee abukaatoo sabaaf sablammii ta'ee jiraachaa ture. Akkasuma mootu Haacaaluu Hundeessaa wanti adda goor tokko yoo jiraate gaafa hawaasni keenya keessaa kibba Oromiyaadhaa daangaa Somaaleerraa buqqaan kallattiidhaan biratti dhaqee ayyaana kanallee isa yaadachiisa jechaadha. Keessaa ayyaanni Arafaa kanarratti hawaasni keenya bira dhaqee sangoota hedduu kallattiidhaan fidee guyyaa Iidal Arafaa hawaasni keenya harka qaleeyyiin akka qalatan gatee jira jechaadha. Ammoo Juun ji'a kana keessa ta'uun isaallee tokko yaadannoo guddaadha jechaadha. Keessaayyuu Harargee deemeetiin imimmaan xaragachaatiin hawaasa wajjin rakkoo dandamachuun isaa seenaallee gaafsanii yaadataman keessaa is duraate jechaadha. Garuu dhiphooyin tokko irraa namoonni tokko jechaadha. Namoota kanaafillee yeroo kireeditii dhabaniitiin Oromoo yeroo wal cabsu sancaala wanti nama gaddisiisu tokkollee hin jiru jechaadha. Dirree tiktok kanarratti wanti taajjabee fi wanti argee dhiyeenya kanaan garanatti dhufnee ji'a 3 moo ji'a 5 Oromoon gaafa dhimma dhuunfaatiif wal dhabullee dargaggeessi Oromoo dhimma dhuunfaatiif walitti buullee shamarreen Oromoo dhimma dhuunfaatiif yeroo wal komatanillee gootota Oromoo gadi garagalchuu gootota Oromoodhaa irratti haloo ba'u wantoota akkasiisantu mul'ata. Kanaan wantoota itti cabne keessaa wantoota gadhaantummaan natti mul'ate keessaa yoo jiraate dhimmoota akkasiisan arguu gootota keessoo hayyoota Oromoodhaatti keessu suni akka hanqinnaatti deemnee mul'ata. Irra caalatti mootuu dhuguma dubbachuudhaaf ammatti keessaayyuu kaleessaa fi ergadda suuraan artistii gameessa Haacaaluu Hundeessaa piroofaayilirra kaawwachuudhaan namoonni hedduun sochiileen gaggaariinis ni jira. Hojiileen akkasii sun jabeeffatamuu qaba. Artist Haacaaluu Hundeessaa qofallee osoo hin taane artistoonni Oromoo kamiyyuu kan wareegaman kan akka Sumaayyoo Muusaa, Eebbisaa Addunyaa akkasuma mootuu artistoota gameeyyii Dr. Alii Birraa gootota Oromoon qabanii fi industirii aartii Oromoo keessatti warroota gumaacha gurguddaa galchanidha. Kanaan wal qabatee mee walaloonis jira kallattiidhaan atis waan itti dabaltu yookaan immoo waan taajjabdee fi qophiin kun akkam ta'uu qabarratti yaada xiqqoo itti dabaliiti kallattiidhaan walaloonis keessaan nu dhaqqabee jira. Kanarratti osoo darbiin dura namoonni walaloo adda addaa qabdan keessaa yoo sagantaa sanarratti ni hirmaadha dhimmi Haacaaluu Hundeessaa nan irratti hirmaadha jechuu fedhii qabdan guyyaa san viidiyoodhaan gabbaatanii lalistuu wajjin ijoollee yuutubarootaas qophii addatti qabna mana ibsaa jaalalaattis koreen qopheessituu ni jiranii sanirrattis qooda fudhachaa jirra waan taateef nu wajjinis hirmaachuu dandeessan jeetii yaada keessaan nu dubbistanii walaloo keessan ammumarraa gulaalleetiin sagantaa yoo taate Oromoo walitti fide yoo taate dhugaa Haacaaluu Hundeessaa dubbate yoo taate walalicha keessan furanneetiin kallattiidhaan sagantaa saniif dabarsinaa.